tokko gootanii hin beektan omallee gochaa hin jirtan. Afaan maraachaa jirtan malee lafa duwwaatti maraachaa jirtan. Kijibaan lafa guutaa jirtan. Sobdanii fooloorii keessan itti baay'ifataa jirtan. Isirratti muudii qabataa jirtan waan isiidhaa taatan seetanii. Wallaahi wabillahi isin ammas afaan keessan bana. Isin bilaashuma afaan keessan banuu malee waa takkaafuu hin gootaniif isinillee waan gootan anallee waan hin gootan. Bilaasha isii maraachaa jirtanii liqi. Maali jira akkas ta'e obsitee dabarsaa jirta maali akka nama waa godhaafii jiru koomantiin kee. Wasak nafaan keetii isii jiraachisaa jira ka. Osoo torbee takka ani lakki kiraa qabalu lakki masruufa ilmooti sanaa hin kennu jedheeni maqaa isiin kaaftan jechuudha. Kijibdanii amma dibbee rukuttaniif dibbee isin rukuttaniif sun dhugaa itti fakkaate isillee dhugaa itti fakkaate afaanii hin dubbattu gastii nama afaan banuu keessa calliftee teetti afaanii hin dubbattu kana ta'e san teettee hin dubbattu hin calli maal dubbattee waan dubbattutti hin jirre kanaaf calliftee teetti. Sini galee miira buma sodaadhati namnummaa lafuma duwwatti akka ani masruufa sanuu itti cakkaneetini waa kana san hin jenneef wannan nu jechaa jirti. Isitti garaa na jabeessuu barbaadaa jiran dirqamaan akka ani ilmooti irraa fagaadhuuf. Ani bar ka isin amma afaan bantan kana ilmooti sa'a isiin qabinaan jettatti qabataa sa'a na bira dhufetti na bira taa'ee na bira buulee na bira oolee tabsiifadhee jiraachifachaa jira akka ilmoo nugusaatti barsiifachaa jira laal mana barumsaa afaan ingilizii malee hin beeku mucaan kiyya amma amantee amanu baatte afaan oromoo caalaa afaan ingilizii haasaa mucaan kiyya maaliif mana barumsaa guyyaa takka akka hin hafnetti irraa kaffalee faranjii fi naayijeeriyaan barsiifachaa jira obboleessa kiyya. Atii miti kanaa barsiisaa jiru. Atii miti kan naa jiraachisaa jiru. Anuma afaan banaa jirtu kanatu jiraachisaa jira isii fi isiidhaa fi ilmooti jallee. Atammallee teettetuma afaan kee haqqisuu malee waa takkan gootu ilmoon tee biyyatti yoona amma namitti nasraa jedhanii taasii teettee afaan bantu ilmoon isii barumsa malee jiraachaa jirti. Ani immoo isii waa'ee kiyyaa gooftaan asii ilmooti afaan faranjiitiin biyya faranjiin naa deebitee barsiifataa. Wallahi wabillahi firoo kiyya ingiliffa malee afaan oromoo sirriitti hin beeku afaan ingilizii haasa. Anaa fi haadhanuu walii galuu hin danda'u. Afaan maaliif barsiifachaa jira halkanii guyyaa akadamii keessaan bahu. Ayfaadii ilmoon nama hin qabne qaba. Bakka bashannanaa ganda keessa deemtee bashannantu bakka gaarii deemtee kaardii qabdi. Kaardii ittiin bashannantu qabdi laa. Kaardii si garsiisa akka kaardii baankii galtee eessa gosa kaardii sana. Kaardii akka kaardii baankiitti argite seeftiidhaan bashannansiifadha. Ati garuu asumarraa afaan itti banaa jirta malee waa takka gochaa hin jirtu jechuudha. Naa yaami. Amma firaa waliin naa yaamtanii isin eessa jirti mee? Qoy gastii keessa barbaada. Mee kanannatti goddolee santunatti goddolee warra miidiyaa akkas ta'ee haa jedhu. Ilillii yookaan lakkoofsa tokko barreessa yoo jiraattas jira. Yoo dhugumaatis ajandaan barbaadu yoo dhuguma argite wanti deemamaa jiru kuni yookaan dhugaa kee ta'e yookaan dhara ta'e barreeffadhu maaliif? Dubbiin dhara kaa namni bakka qaaddeessa meessa warra ammaa yookaan afaan banu sun eessa jira? Hin jiru. Meera jiran eessa? Namni takka wanti sareen takka jala wiccechaa hin jirtu. Kijiba akka ta'e asirraa bartaa jechuudha. Waan hin fakkaanne fakkeessite kijiba gaafa ta'e asirraa barta. Warreen arrabsitan kun deemaa fi daakaa jira. Mee eessadha hayni isin nu arrabsiiftaniif sun. Mee eessa wanti isin cubbutti nu galchitaniif sun jedhaatin yaamaa kaame bargaa fi tokkotu hin jirre jirana wannummaan tokko hin jiru kijiba malee. Wallaahi summa rabbii 90% dhibba keessaa dhibbi waan kijibaa malee wannummaan dhugaan takka mee hin jirtu. Mee nama tokko naa fi daakaa mee rakkina wayiitu jira rakkina akkanaatu jira. Rakkina san si sobaa jira akka jedhu namuma warruma taa'ee mormusaa irra nama tokko naan fidanii. Hin dheessa namni bakka haqa maaliif girri barbaada isiniin jedhe wanni isin baruu qabdan ka asillee iyyuu ka achillee iyyuu ka achillee iyyuu jaalala isiitiif miti jaalala mufiraa oliif miti jaalala reeditiif miti dantaa mataa ofiitiif dantaa baay'ina namni isaan hordofu fooloworiitiif
garuu immoo dantaa keessan kana keessatti ilmooti janarraa miidhaa jirtan isiin akka ilmoo ofiin guddifanne gochaa jirtan maraachanii jirtan isimmaan sun anammoo garaana jabeessaa jirtan maaliif ani intaloota na ofii kiyya qullaa deeme achitti osoo adda baanee jirru akka nugusaatti deemi dalagadhu jechuun hin wallaallan deemi dalagadhu akka namaatti jiraadhu jechuun hin wallaalle baran kaleessa hojii nyaannee hojii dhuyne har'a jireenya baqaa keessatti argite hireen adda nu baastullee namaa gadi ta'uu hin qabdu jedhee namaa olitti sii jiraachisaa jiraan ilmi namaa akka horiitti mana warra kireeffatee nama 10 hin gala kophaa isii jiraachisaa jiraan kophaa isii mana guutuu appaartaamaa guutuu kireessa fi appaartaamaan biyya kanatti birrii meeqa akka ta'een beektan fooqii guutuu jechuudha mana kifilii 2 ka qabu saalonii ka qabu mana fincaanii ka qabu mana seeftii qabu har'a garuu ofii isiitti hooleeyyiin jechuudha mana citaa raammoo keessa irra tuulamte akka hoolatitti jiraata waa'ee nama seeftiin jiraataa jiru rakkattee dhiyaasa situ rakkoo keessa jira obboleetti rakkoo ta'e keessaa bahi situ rakkoo keessa jira bahi rakkoo keessa ofii keetti rakkoo keessa jettee rakkoo nama biraa haasofta kanaa rakkoon mana viillaa fi algaa siree jireenya kee keessatti ati irra rafteen beekne irra raffisaa jira aanaa bar kana ka gochaa jiru sii miti aanaa bar deem mana kee nu garsiisi jedhaani dhaqaatini mana eenyu keessa hin jiraanne keessa sii ka jiraachisaa jiru ana si'ii miti obboleesso aanaa argaa jirtu kana ilaa ammaatti miirre dhugaan keessarre mee namnummaa dhugaa keessanii mu tokkochi maan dhufne maa kophatti mana banatee iyya asirratti anatti ni mu fuulatti mee jarana kanuma naa hima hin jiru bar dhugama san dhabe bar isinillee dhugaan maaliif dhugaan barbaanne re dhugaa wanti isin hin barbaanneef maal girriin hin qabbanaa dhugaa bartan isinii galee girriin wanyi lolli waraan banaa wallaahi laa jechuudha isii dambee isiin daba qabdi daba isiin daba qabdi dabdi isiin qabdu maa inni yookaan wanni taa'ame kun dhugaan jettuun yookaan dharan jettuun calliftee teetti maaliif gurra barbaaddi ta'ee hin jaanjeensan ta'ee dhara qabdi ta'ee isii fi rabbitu beeka dhugaa jiru hin dubbattu kan rakkinni isii kana akkana ta'ee akkanatti miidhamee dhugama ofii sanillee yookaan hin dubbattu yookaan lakki jara kenna dubbiin tun dharaa dhiisaa ka jedhullee hin dubbattu mee amma akkamitti duuduu akkamitti ta'ama namni asii baqataa jiru namni asii dhiyeessaa jiru dhugaa ofiillee baruu hin barbaanne akkamitti dhugaa itti himnaaf dhugaa galchinaaf mee kanuma naa hima mee dhugaa isiin isinitti himattee hin jiraam warruma amma hunda caalaa warra naa rabsu ammaa naa ayyaamne dhiisi ka isii rakkoo hin qabu isii dhamaastanii jirtanii dhamaatee waan dubbattu wallaaltee xiigalee calliftee taa'aa jirti warra na arrabsu warra amma akka namittiin asraa'aniin dullattiisan isii fi gara laafoo gannii jedhanii takkallee namittii gannii jedhanii takka oodii kana dhugama qabdu san mee namnummaan irraa bartan maa asii alatti naasufte kijibdanii dini gamana banattanii akka harree haalale maqaadhaaf namittii nama dheengadda gaa'ela waan adeemte sun biyya faranjii jirta deemte dalagaa keen dalagattu akkamitti akka ati jiraataa jirtu amma hunda naasa'u yoo narraa dhoorgitan narraa dhoorga yoo narraa dhoorgu baattan anatu ofirraa dhoorga namittiisa nama keessa isii galchee ofirraa dhoorga moo dhoorgula isinitti madda namatti matan ani ilmoo safuuf adabaan guddatteedha namittiin asraasan shira isiin deemtu anatu beeka gizee baay'ee waan baay'ee jetteeni ani sagalee waraabbadheera mufiraa ooluu natti himteerta akkana godhi naan jette namittiin tun naan jettee natti dubbatteerta sagalee isillee qaba namittiisan yoo qabattan qabadha yoo hin qabanne akka oromoottis ta'ee akka itti dhiyaattanitti dhaaba hin dhaabdan taanan